hordoftotaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamsa eebla bultii 22 bara 2021tiif waan qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan agamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isin hawwatus ana xiiqii dhugaasaati itti dhiyaadha. Waan xummaa furfeenaan dubbatama gaamicaa bara lamaallee akkanatti qottoodhaan gargari babaasanii haadha mucaa harma sirraa kutanii harka kanas bakka 4 qottoodhaan dhadhaanii galgala mana hakimaatti doote. Oromoo Soofaa qofaadhaan nama shanbattat monneedhanii mucaa xinnoo mucaa waggaa 5 qabee turte mucaa kanis dura ajjeesanii ishis immoo harka ishee muranii. Nagaaran jiru warri hojjetamaa jiru kaleessa immoo namtii tokko poolisii tiraafikii ammas beekama jiru bakka nagaadhaan sanamni gabaadhaku gabaadha nama garafu xaasii mariichaan argama jibbu bakka ijoollee baay'ee gara kanarra bilbilanii bakka sidaa jedhu sana booddee dhiirootti waamanii namicha sodaachisu baadiyyaan jireenya baadiyyaan xaa'oo fi sanyii kana fudhachuuf yoo filatan malee kaardii fudhatan malee tokkollee isin laatamuu qajettuun olaa duraa godhanii sana booddee maqaa galmeessanii namoota galmaa'ee hin fudhannee fi namoota fudhachuu dide kan ammoo isinii durattuu hin beeknaa isin shaneedha qajettullee keessaa qabu. Sagaleeleen wal duraa duuba san dhageessifne kunniin ajjeechaa fi gochaalee ammeenyaa suukanneessoo kaaba Oromiyaa Koonyaa Walloo hona Arxummaa Fursee ganda Kaaraa Qoree keessatti humna liyyuu Aayilii Amaaraan Oromoota Walloo irratti raawwateen Oromoonni 6 battala ajjeefamuu fi haati Oromoo tokko ammoo achuma ganda Kaaraa Qorii keessatti harkiif armi kibxata eebila bultii 20 bara 2021tti irraa muramuun hospitaala Kamisee erga seentee booda roobii kaleessaa boqochuu irratti odeessa qarree Oromoo tokkoo fi Oromticha Walloo tokko irraa bilbilaan arganne keessaa ijoo seensaaf fudhannee isan dhageessifnetti dabalataan giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar ona Baakkoo keessatti ammoo hawaasni Oromoo dirqisiifamuu fi sobamuu akkasumas dantaa xixiqqaan sossobamuun kaardii filannoo shiraa akka fudhatu tolfamaa jiraatu irratti odeessa argannee fi gidirfama Oromoonni Koonyaa Qellem Wallaggaa hona Sayyoo magaalaa Dambidolloo mudataa jiran irrattis odeessa Oromticha ona Baakkoo fi ona Sayyoo irraa bilbilaan arganne keessaa muraasa seensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Guutuun odeeffannoolee Oromoota kanarraa arganne sagantaa kana keessatti ammatamee jira. Odeessa kallattiin bilbilee arganne kanattis dabalataan duguuginsa sanyii hamaa guyyaa kaleessaa godina Wallagga lixaa hona Najjoo naannoo Maqabiilaatti raayyaa ittisa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamaniin hawaasa Oromoo irratti raawwatee fi ajjeechaa fi hidhaa konyaalee kibba ba'a Oromiyaa godina Baaleef Arsii lixaa keessatti guyyoottan lameen kana raawwatan bilbilaan jiraattota irraa odeeffatuuf guddoo yaalullee rakkoo neetwoorkii bilbilaa hammeessuu mootummaa Koloneel Abiyyiin wal qabateetti milkaa'uu hin dandeenye ta'us sagantaalee keenya asaanan keessatti akkuma arganneen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'aaf sagantaa keenya gochaa ammeenyaadhaa daangaa darbe kan kibxata eebila bultii 20 bara 2021 godinaa Walloo hona Arxummaa Fursee ganda Karaa Qorii keessatti Oromoota irratti raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa qarree Oromoo tokkorraa arganne isan dhageessisuun eegalla nu faana turaa. Waan xummaa furfeenaan dubbatama gaamicaa bara lamaallee akkanatti qottoodhaan gargari babaasanii haadha mucaa harma sirraa kutanii harka kanas bakka 4 qottoodhaan dhadhaanii ishiinillee galgala mana hakimaatti doote. Amma Arxummaa Fursee bakka Qoree jedhamu kana raawwatanii isiin Kamisee duutee jedhanii kaleessa jechuun gaafa roobii lubbuu dhabde jedhan. Gaafa roobii lubbuu dhabde akkanatti harka kanas bakka 4 kutanii mucaa bara 4tti jalaatanii nama
gurguddaa akkana bara 40dhaa fi bara 45 kanas dargaggeessa nama torba walumaan jiranii akkanatti cubbumaa dalaguu jiran lama warra irratti maal deebiin ga'aan isaadhaa bittillee amma akka sodaa jira. Baay'inaan rakkoo jabaa keessa jirra maal wanni dubbatan maaltu jira baay'inaan rakkoon ciccima deemu jira as keessatti. Amma haadha Oromtichaa kaarmarraa muranii harkallee ciranii kaleessa lubbuu dhabde kana maqaa ishee beektaa? Oromoota ishee waliin dhuman illee maqaa yoo beekte ilma ishee ka ganna afurillee kasaan ajjeesan maqaa yoo beekte silaa osoo Oromoof ibsite. Maqaa isaanii amma ibsuun danda'u malee nama 40 olii kan gosoonni 7 kana keessa kan dhume nama 30 olii kan madaa'eeru. Kanaafuu reegaa boru deemeetiin maqaa isaanii maqaa mucaatis maqaa haadha mucaatis babbaradheetis inni saree akkanatti wanni jechuu hin danda'u. Bareedaa yoo rabbi jedhalleen sitti deebi'een si bilbilaa Jeneraal Baacaa Dabalee wiixata darbe guyyaa 30 achi dhufee deebi'e jedhani. Xayyaaraadhaan dhufee deeme gaa'inni daawwan dhufee kamiseetti xayyaaraan bu'ee inni kamisee hin daawwanne bu'eetuma deema malee hin daawwanne akkanatti waan inni dhufee illee gaa'inni jennee uummata illee mana uummata simaa fidee fudhatuu dhufe jedhanii uummata dhahamee ture san fudhatuu dhufe jedhaniiti. Kanatti waan baay'eellee dubbiseera jedhanii hin deemne kanatti rakkoo cimaa kee jirti walloo kamisee ni bara. Amma edaanuu namtichi tokko kan inni dhufee fi waraana isaanii raayyaa ittisa biyyaa jedhamanii kan humna naannoo Amaaraa gargaaranii Oromoo Walloo obbaasan sana kamada'aan fudhatuu dhufee jechuun dhugaadha gaasirraa kan dhugaadha nama 4 fudhatee deeme mana kiniirraa uummata raayyaa ittisa biyyaadhaa uummata gargaaranii uummata Oromoo gargaaruu iddoo ta'een uummata Amaaraa wajjin uummata lolanii fi uummanni ofirraa lolee agartee akkasitti uummata san fudhatee deemee kana godhu jiranii laakiin rakkoo baay'ee keessa jirra rakkoo cimaatti harkaan qaba gaa'ee naalatiin nuti gargaarsaa nu godhe malee inni keenya kun hin dubbatu dhiibbaa baay'ee jira amma walloo kamisee kanarratti namni akka qalbiitis wanniin jedhu baay'inaan uummata rakkisu jiranii ijoollee akkana gabaree bobbaatee galtu karaa bobbaatee galtuun illee maal qabdan jedhanii gaggeessu jiranii waan akkanaa jira. Kanumti amma Oromoota Walloodhaa kan lakkoofsaan 40 ol ta'an warra wareegamanis ka 30 ol ta'an warra madaa'an kana keessaa walakkaa ol kan fixe raayyaa ittisa biyyaati jedhama. Keessumaa naannoo Arxummaa Fursee kanatti meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamanii fageenyarraatti dhukaasuun obbaasanii jedhu. Amaara kan gargaaru jiru raayyaa uummata ittisa biyyaatti kan Amaara gargaaru jiru. Amaariin meeshaa gurguddaa isaa fuutte uummata mootummaatti kan naafii jira malee. Meeshaa gurguddaan qabdu Amaarri meeshaa xixiqqaa fi qottoodhaan kan mareedde isaan gargaareeti Amaara jedhaniiti Amaara sanni Oromoo dudduubna jechaadha isaan gargaaraniiti raayyaa ittisa biyyaatti kan uummata fixuu jiru ijoollee ta'e. Malallee kan gubuu jiru isaanii. Amma isa duriirra haala amaadha kan Oromoo Walloo mudataa jiru ammoo Oromoo Walloo irratti xiyyeeffatanii Oromoo Wallootti duuluun isaanii kun Oromoo Walloo cabsinee Oromoo kaanii nun dhibduu waan jedhullee qabu jedhan sababni isaas Oromoo Walloo amala warra kanaallee beektii ammalleen qawwees xiqqaatu ofirraa qabdu ofirraa lolataa turtee yoo Oromoo Walloo cabsine kaan nun dhibduu waan jedhaan lafaa ka'an jedhan kanaafi Oromoo guutuun Oromoo Walloo fi isa yeroo kamiirra amma dirmatuu qabdi. Kanarratti meeti akka qarree Oromoo Wallootti maal dhaamta hawaasa Oromoo kamiyyuu jedhu haadha Wallootti kan daree Oromiyaa guutuutti darbanii ni beekta. Oromoo Walloo illee Oromiyaa guutuutti dabarre jedhaniiti kanaaf mirgeeffatanii kaan agartee Oromoo Walloo hin danda'amillee Rabbi jedhe Oromoo Walloodhaa Rabbi gargaara hin danda'an dabaree mateenya kan salaqqanii kanatti uummata fiffitaan beekna. Laakiin Oromoon bakka jiru maraatti Oromoo Walloo Rabbi dhaabbatuu qaba. Warra haakimii jirus warra nama gubatees warra wanni jedhees Oromoo waan hundaan inni qabu maallaqaan inni qabne beekumaan akkanatti Oromoo Walloo Rabbi dhaabbatanii Oromoo Walloo gargaaruu qabanii ani fi fiyyaa dhaaba dhaamsu jechaadha. Hayyee Itoophiyaa akkasitti waggaa 100 olii fi Oromoo baasaa qabeenya Oromoo saamaa turte irrallee itti jirtu kana waliin Oromoon jiraachuu danda'a. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa yoo maal ta'e Oromoon nagaa argatti? Oromoon tokko taate kan nagaa argatti. Oromoon rifatte Oromoo wal gargaarte kan Oromoon tokko taate kan Amaara qabsartu. Oromoon inni kaan bilqinnaa jala deemee inni kaan agartee Oromummaa jala deemee akkana waliitaati. Oromoo guutuumaa wal taate Amaaraan miti alama qabsuu dandeessu. Kan ta'in immoo agartee manni naan tokkollee qabsuu dandeessu. Asumatti kutaatti wal qoodanii asitti biyya wal qoodanii akkanatti Oromoon ofii akkanas godhe. Oromoon duraan asii wal jabeessu
Namni takka isaan danda'ee isaan hin cabsatu. Oromiyaan guutuun durallee akkanatti bara 15 duratti Oromoo wal dhuffatanii fi Oromoo isaanitti darban. Oromoo wal waan dhaabbatanii natti gargaaranii Oromoo wal dhaabbatanii waa tokko godhuu hin danda'anii Oromoo wal gadi dhaabbadhaadha. Oromiyaa guutuun beekumaanis maallaqaanis waan hundaan akka jirbitti Oromoo wal bira dhaabbadhaadha kan hin jedhudhaan shan galas. Kan amma dhageessan kun odeessa gara konyaa wallootti bilbilee qarree bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne san dhageessifneedha. Ammas dabalataan achuma gara kaaba Oromiyaa konyaa wallootti bilbiluun odeessa Oromticha walloo tokkorraa arganne itti fufuun isin dhageessifnanis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Kalee malee dheengaddaa haadha Oromtichaa tokkorraa armarraa muranii kaleessa hospitaalatti lubbuu dhabdeedhanii ilma isheellee ajjeesan jedhanii Oromoota biroo si waliin turan illee nama 5 bakka tokko fixan jedhanii lolli itti fufee jira jedhanii keessumaa erga Jeneraal Baacaa Dabaleedha gaafa kibxataa dheengaddaa seenee ba'eeti lolli akka malee isinitti hammaate oduu jedhu jira kana sirraa odeeffadhaaf hin si bilbile silaa. Dhugaadha. Oromoo toofaan qofaadhaan nama 5 bakkatti monneedhanii mucaa xinnoo mucaa waggaa 5 qabu turte mucaa sanis dura ajjeesanii ishis immoo harka ishee muraniin. Amma kun godina Walloodha aanaa kam keessaa? Qarqar bakkeedha mootummaa Fusii keessa. Baadiyyaadha lafti kun qotee bulaa keessaa lafa horsiifatee bulaati. Lafa jaraa hojiitti waldaan geessinu komaadi Fusii waan labsamee turuuf lolli dhaabbatee ture meeshaas immoo fiddanii baadiyyaanii turanii sani booda isaan gara keenya sumaa dhufanii isaan bira jiraatan turanii gara baadiyyaatti gara keenya osoo baqachaa jiranii kaasasaan. Osoo isaan achi baqataa jiranii karaatti walitti dhufanii? Osoo baqataa jiranii baajaajii irraati kan akkatti jiranii. Baajaajii irraa buusanii ajjeesan? Amma haati Oromoodhaa armiif harki irraa murame kun maqaa si beekta laata ammallee hospitaala duutee jedhan kaleessa hospitaala lubbuu dhabde jedhanii hospitaala kamiin lubbuu dhabde? Hospitaala kamisee sheenteetti isheen. Odeeffannoo namoota Oromoo eegamteetti kan jedhu inuma jira. Haalli keessa jiru rakkisaadhaaf dhaala jechaan godhaa jiran seenuun jedhanii kan beenaa gara naannoo biraan jechaa jiranii. Kanaaf cunqursaa hamaa keessa jirra uummata keenya waan ta'u akka nu gargaaru kana dhugaaf. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo dhimma ajjeechaa suukanneessaa fi gochaa ammeenyaadhaa daangaa darbee kan milishotaa fi liyyuu ayilii naannoo Amaaraatiin kibxata eebila bultii 20 bara 2021 godina Walloo hona Arxummaa Fursee ganda karaa qorii keessatti Oromoota 7 irratti raawwate. Oromoota 7 keessaa tokko daa'ima ganna 4 fi haadha isaa ammoo armarraa muruun harkas dabalanii irraan guranii lubbuun keessatti afullee guyyaa kaleessaa jechuun roobii eebila bultii 21 bara 2021tti godina Walloo hospitaala magaalaa Kamisee keessatti lubbuun isii darbuu irratti odeessa Oromoota Walloo lamarraa argannee san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan duguuggaan sanyii suukanneessaan gannoota lamaan darbanii walitti fufiinsaan konyaalee lixa Oromiyaa kanneen akka godina Wallagga Ba'aa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi konyaa Qellem Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa ture ammas jabaatee itti fufuun tibba kana godina Qellem Wallaggaa Hona Sayyoo magaala Dambidolloo keessatti ajjeechaa suukanneessaan dargaggeessa Oromoo tokko irratti guyyaa lamaan kana raawwatu guyyaa arraallee hawaasni Oromoo danuun magaala Dambidolloo keessatti dhaanamaaf hidhamaa jiraatu irratti odeessa qeerroo Oromoo magaala Dambidolloo tokko irraa arganne isiniif dhiyeessina. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa nu faana tura. Magaalli Dambidolloo Orbeema kana guutuu nagaa miti jedhanii kana sirraa odeeffadheen Oromoo dhageessisaaf si bilbile. Nagaan jiru warri hojii kanaa jiru. Kaleessa immoo namtii tokko poolisii tiraafikii ammas jeeqama jiru bakka nagaadhaan sanamni gabaa dhaqu gabaadha nama garafu. Waqaatii marii jaan argama jibbu bakka ijoollee baay'ee gara kanarra jiru. Amma kaleessuma kana immoo mucaa tokko amma inni du'utti irra dhaabbatanii rasaasaan rukutaniitu lafatti lukaan tuttuqanii ilaalanii lubbuun kee habuusa barraan dhiisanii deemanis jedhu inni kunis dhugaadhuma ture. Poolis xaabiyaa naannoo jedhamutti jira jechuudha. Buuti qabamatti bakka
nama gaariidha. Naannoo isaa irratti deemaa nama murtaa'an dhaga'anii deemaa jirtu. Amma galgalaan deemaan garuu isaan lamaan amma suuqii cufamee galdeerra bakka nama jira. Namni walumaa gala karaarra deemuu hin danda'u jechuudha. Amma dhaabbataa matti kophee poostii maan bulaa jirtu sin. Amma mee kan isaan jedhan akkuma duraanii shaneedhaan qubol qabdaa shanii deeggartaa woboon qubol qabdaadha moo Oromoodhuma waan taatan qofaaf amma duulli kun hundumtuu? Amma duulli amma jara deeggaraa kun illa baaburee qabuudha kan guyyaan sadii shanii yirisu. Amma lichita waan bilalii qaba. Gara deeggaranii biyyaa tokko isaa bishaan. Negara belanda kami sebenarnya mana hati seni pada nafas. Jadi awak mereka beri saya ini kawan ini tidak mau dia dengan apalagi kalau kawan saya sudah dulu. Amma mee warra qabeenya qaban kanatti isaan xiyyeeffatan maallaqa irraa fudhatuudha moo maali kaayyoon warraadha? Kan amma dhageessan kun ajjeechaaf gochaalee ammeenyaa garaagaraadhaa kan loltoota poolisootaa fi tikoota akkasumas milishoota mootummaa kunneen Abiyyiin Oromoo tokko Qellem Wallaggaa Honosayyoo magaalaa Dambidolloof naannoo san irratti raawwataa jiru qoratuuf gara magaalaa Dambidollootti bilbilee odeeffanneedha. Akkuma dhagaa turtan sababa rakkoo neetwoorkii bilbilaa gamasii ammeessanii jiraniif sagaleen bilbilaa gamasii bilbilee odeeffannoo qulqullina hin qabu. Yoo itti milkoomne sagantaalee keenya asaanan keessatti ammas irra deebiin bilbilee bal'ina Honosayyoo keessatti hawaasa Oromoo mudataa jiru kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanatti immoo aansuudhaan shira giddugaleessa Oromiyaa Lixa Shaggar hona Baakkoo keessatti maqaa filannootiin hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun gara hona Baakkootti bilbilee odeessa Oromticha gamasiirraa argan isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godinuma Shawaa Lixaa hona Baakkoo kana keessa Oromoota jajjaboo ija hawaasaa ta'an qaban jedhanii kaleessa galgalaa haalumti naannoo sanaa immoo gaarii akka hin taane dhaga'ee waan kee jirtan gaggabaaf uummata Oromoof ibsi. Akkasumatti olii gad deemanii haaluma qobaatti waamanii akkasumas turtee gara hiriira nagaa qeerroo kanarratti hirmaachaa turte shaneedha. Abaa'oo shanee soortaa kajettu qeerroo magaalaa asiirratti deemanii sodaachisaa jiru. Warra magaalaa kiyaamoo warra baadiyyaati gara magaalaa Baakkootti dhufan amma bifa kanaan kan doorsisan. Warri immoo uummata keetti doorsisu kun qaama kan milishoota moo poolisii humna addaa Oromiyaa kan jedhan kan? Qaama bulchiinsaati. Bulchiinsuma magaalaa Baakkoo. Bilbilanii akkasiidhaa jedhu. Sana booddee namicha dhiirootti waamanii namicha sodaachisu. Baadiyyaan jiruma baadiyyaan xaa'oo fi sanyii kana fudhachuuf yoo filtan malee kaardii filannoo fudhattan malee tokkollee isin laatamuu jettuun olii duraa godhanii sana booddee maqaa galmeessanii namoota galmaa'ee hin fudhannee fi namoota fudhachuu dideetan ammoo isinii durattuu hin beeknaa isin shaneedha jettullee keessa qabu. Amma yoo galmaa'anii kaardii filannoo hin fudhanne xaa'oon hin kennamuu fi isarratti immoo dabalatee isin shaneedhaa tuttu maxxanfama. Kita malee yoo ammoo duwwaa lama keessa magaalaa duwwaa lama Baakkoo maal godhan ijoollee umurii isaanii hin geenye jiranti. Umurii keessa tokko ijoolleen fiilmiif barbaadu haragaa lakkoofsa bilbilaa ittiin baafachuuf tolee deemanii birrii baafee ture inni birrii qo'iseen shanii dhiyeessisaa jiru hin jiru akka jirutti magaalaa keessa duwwaa tokko duwwaa lama waanan manatti haati manaa mana olti yoo ta'e abbaan manaa hojjetaa ta'e isaafis fuutee galchi. Iddoon hin jirretti namoota baay'eetu walitti bu'eera waa'ee kanarratti. Kaardii filannoo fuutee galte haati manaa abbaa manaa bakka inni hin jirretti. Bakka inni hin jirretti eenyu hin jirretti namoota wal hiikurra geefaa nan beeka. Kun jira namoota akkasii isaan amma kanaan laatu. As jiraachuu baate maatiitiin lakkaa'anii laatu.
Inni immoo dukkaadha yookaan immoo suuqiidhumatti iyyuu waan akka raashinaa kun qoodamee zayitiin kun ruuziin kun waan adda addaa sukkaarri kun qoodameetu yoo dhatte kaardii filannoo suuqiidhaa fudhatte tola fudhattaan jedhan baakkootti hojiitti kamelaa. Kana miti amma kan hojjetame jira ajjeestu godhaniitu isaan lama lama jechuudha. Dubartoota akkasuma birreessina tokko birreessina lama warri laatan jiru. Walitti gurmeessanii moo maatiitti? Qofaatti. Kana booddee kan kun naanna'anii jechuudha. Dubartooti. Naanna'anii tokko lamaan isaanii laachaa jiran. Amma isaan dubartootaaf maal dubartooti immoo gandara naanna'anii amansiisanii fi kaardii filannoo kennu moo maal? Laakka dubaranii dubartoota laatu kaardicha. Dubartii sana booddee maal beeksisa fakkaate? Birrii qamalama. Garuu immoo eenyuun filannaa jiruun maashii fudhachuu qaba amala filuu miti. Birricha fudhattee garuu namatti dubbattu maal fayyaduu jedha. Naanna'anii namoota 20 keessa 10 sun immoo propagaandaa naanna'anii namoota fudhanne. Namoota fudhachuun akka basaasummaa kanas ni hojjetu jechuudha. Namoota akkasitti akka ilaalamaa akka jirutti. Amma akkasiin galmaa'ee akka jirutti qarshiin jechuudha. Guyyicha dhooma guyyaan galmicha namoota akkasii qindeessanii iddoo biraatti immoo okkaaraa zayitii kan laatanii jira. Amma xaa'oo irratti namni fudhate. Magaala namni fudhate kasantii akka 5 ta'u. Garuu baadiyaan walumaa gala xaa'oodhaan doorsisanii. Yeroo xaa'oo fudhattu kaardicha hojii fi laatama. Dura deemtee galmootee gandatti fudhattanii dhumata. Erga filannoodhaaf galmooftee kaardii filannoo sana fudhattee booda jechuudha kan itti carraa fudhachuu argattu. Sanyii adda baasanii tola. Otoo waraqaa kana fudhatiin namni xaa'oo fudhate sanyii gaafa fudhatu garuu otoo hin baariin hin fudhatu itti nameera tokko tokkoon waame. Amma garuu immoo kanaan waliin baataniiru. Sanyii amma torbee kana torbee bultii torba lafinootii hammaataatti laachaa jiru naannoo. Qeerroo magaalaa ammoo hin sodaachisu isheen hangaan bitan guddiidhamteen illee naannoftee oduu kan isaa guutuu. Ijoollee horiidhaan bitanii. Horii laameeraa fa'aa laatu gurmeessanii sobanii. Ofuma gurmaa malee laameeraan sun 2 fatiraa namichatu fudhata. Namni itti dubbatu akkasuma kudhanii laatanii magaalaa keessa. Namoota qaxaranii fa'aa qacarii fa'aa raawwatanii turani. Amma ijoolleen dargaggeessi xixiqqoo keessa maal sodaa qolamaa booddee sana galtu. Kan maayisa irratti san dhageessifne shira maqaa filannootiin giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar hona baakkoo keessatti deemaa jirudha. Innis akkuma afaan Oromtichaa dhageessan hawaasni Oromoo magaalaa baakkoo keessa jiraatu gariin maallaqaan sobamuun kaanis doorsifamuun kan ammoo baadiyaa keessa jiraatu yoo filannoo hin galmoofne xaa'oo hin fudhattu sanyii filatamaas hin fudhattu akkasumas yoo filannoo hin galmoofne ati shaneedha. Kana duras isaan waliin turte maqaa jedhuuf kan kana fakkaatan itti maxxansuudhaan qotee bulaa Oromoodhaa doorsisanii dirqiidhaan waraqaa filannoo akka fudhataa jiran taasisaa jiraatu kaabinoota OPDO takkaa'uu biltsiginnaati kan Oromtichi godina Shawaa lixaa hona baakkoorraa odeeffanne kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti hime. Gochaan akkanaa kun kutaalee Oromiyaa hunda keessatti raawwataa akka jirudha. Kanas sagantaa keenya asaanan keessatti gara kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bilbilee haala jiru qorannee kan isiniif dhiyeessuu itti fufnu ta'a. Har'aaf kan qindeeffan armaratti obbaafneerra akka waliigalaatti immoo haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata waaraa godhuu fi haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachu.